دعاء بدي في برادي بيتورا عارفون أمو دكتور جل ديمي وتأتي ساعتي في خنا الدواء سورة ديمي بيتورا عندهم كتبوا ميدامي مالك تهي بود دكتور كذي أدنو باسه كذي هم نيتورا دكتور خلنا تكينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتبطوتا خبرتوتا كني قالي وجودنا جرتنا كم نجا في قبضني جرتني جباتني سنجتا الحمد لله نتنجي كمنا كنا ما نرى أكم فيديو سينما رأيتولا هذا كنا من كان شيخ هامنا أكما تنيما من أكما جرا كنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتبطوتا في خبرتوتا كني قالي من كنا قاكما أكرتني كنا ما نكما مدرب الله مش نسأله شيخا كنا ما نسني فينا جنة سنتي حكما كيسنا جنة بالله مش نسأله كنا قاهني أكرتنا شيخا سكني جرو عارف ولا إنك كم بكم دوادا نما لما عند سبرة تنيا في جان سبرة جدا عارف أنا دوا في دودا بدأولي في جدا دكتورة جا إستيس دوا بدأولي في واون دايتش في جدا كبنا جا كم أقدر تنجا وقت تنتني وقتي كبنا تي والله قادر كم أقدر إنه كم يسمى جلنا لبيوان جام في دام تيس كم أقدر نجلنا كبنا أيام اللي جا جنا ما خابنا كنا أكنت تي كبنا كيس دا بجرا إن شاء الله دوا نوجدا إن شاء الله نجرا دكتورة كينيا جلل لفوبا تلي شيء نكون مسلماتي نمورموتي لفاتي وانت أنا اللي نمني تكو نما دكتورتي نما ركتي وعبرتي إيران أكتر شيخ نما أكتر هندتو نجلد دياتين وجد مامين وجد دكتورتي وجد بكفنا جدي سيتي نما بيني وين في إني نمني تندي بمجرد سنتين دو دنا مسوبيدا سانتوني كابنتي هي تو كابنا وني بيجان كابنا جرا تودا وناكما ما بود بناري تودا دمبانه مالكته تودا دكتور مرامره وتين ساغنادا مرامرتي دوا بودي في برادي بيتودا عارفو نمو دكتور جل ديمي وتين ساتي في خنا دوا سودا ديمي تودا عندهم كتبوا ميدامي مالكته بود دكتور كذي أدنو باسه كذي هم نيتودا دكتور خلنا تكينيا كنا كمالكان شيء ني سلامة الناس مبارك لهم دوباره ولا كتيجرا هدو دكوا هدو ميدا ميتودا جزار بياها ولوبي نمني نما ميدا أبدا جزاء إنسان ما أركضا هدو ميدا ميتودا شيء ني مسنا جرتنا تودا غرو الحمد لله لبوجرا تورو وانغودا نمني لبوجرو نفاية تومان تاو إن شاء الله دعاء تسنى نجنا رابدا Egas akkasuma gaa miteetii isaatti horiiga daa'ii ol jedhama ol ba'ee gabbee doktora miteetii isaa baasuus jala deemee eegaa gartee mi'aangal takkatti waan isaa kun maalirra akka ga'ee fi akkamitti haalli isaa kun akkamirra akka jiru dhiiga irraa bu'eessanis ilkeessanis gartee waan isa barbaachisaa haalaa ta'aa jiru hunda qorachuudhaaf walii gad deemu jira jechuudha. Akkuma agartannaa fi ayyaanni tokko kan nuti argama. Inni gaafuma alhamdulillah. Garuu alhamdulillah nu bayyana maaliif waan lubbuun isaa baateef alhamdulillah nu bayyana. Alhamdulillah inni lubbuun jiraachuun namni lubbuun jiru ni fayya waan ta'u jechuudha inshallah inni raawwees ni hafalama ni deebi'aa fi garuu inni lubbuun jiraachuu waan guddaadha amma maal akka inni ta'ee eessa akka dhawamee miidhaa akkamirraa akka geessisee doktorarraa adda baafannee miidhaa isaa barree booda dawaa godhamuu fi baqabtu hunda godhaniif jechuudha inshallah bismillah san booda haakimni ilkeetii fi kan qaama adda ni beeytan jeetii yaada hordoftoota kabajamtoota keenya san booda jechuudha bakka haakima gizeenni ammoo wayyaa'ee qaamni isaa kara fayyaa harkate inni fayyuu isaa agarree inni beeyfate jechuudha amma haadha goomaloo garuu hedduu dhukkuba aywa saniifuu gizee inni fayyee jechuudha qaama isaatirraa gizee fayyaa agarree isaa akka miidhamee agarree fayyaa isaa agarree booda gama ilkee kan deebinu ta'a hordoftoota kabajamtoota keenya du'aayi teessanii nu cinaa dhaabbaddaadha aarifoon akkuma isin beeytan gaa isaaf jecha ishee inni dila kana guutuu miidhamee miidhaa hanga hin qabne hanga lubbuun isaa baatu akkatti bakka kana ga'e jechuudha aarifoon oliif gad fiigee wuxeetii isaa baasuu fi du'aa bituu fi kana kanaani gad hin teenye jechuudha fiiguu jira akka dhufee viidiyoo keessatti isiniin argamnelleedha jechuudha biiziidha jiru biyya namaan beeytan jeetii yaada deemtee olii gaffiitee du'aa fidattee maal jettee waa hedduu jira hedduu ulfaata jechuudha takkasiitii nuti shayni nuu fayyinaa wanni guddaan shayni nuu fayyuudha wanni biraa san booda afatte jechuudha. Egaa doktora maaliif turu fayyaasaa jira dhugaa aarifoollee wallaahi viidiyoo keessatti kanneen isiniif gartee viidiyoo kanallee
هم دارون نبيرا جرا أسمع خسي جرا أساس مشكلة في جاتي ولا في جوان تف أسمعنا الحمد لله قالوا وني من تكتين من النام يا بني يا كذا وجد دار الكتاب عندو خيسنا بكجر تاني دعاء يقول شيخ كتاب دعاء يقول أكمل له كباجر الكي جالا كامني سالو كبين كامي سا أكمل له كباجر الكي نجيبش قالوا كبين كامي كيسا إلا تبدي سنيفو dhiira illaa nama dhee dhoyitee irraa kafalatta nama sidee dhoyitee irraa kafalatta harka kafala gaafa shayni fayyee bakka kanarraa nama fayyaa tahee fayyaa qaama isaarra ol kee ol godhate isaan hundaa'u jechuudha warra hafeesi takka takkaani jazaa isaanii rabbi irraa osoo hin taane ifumaaf rabbii gaditti ifumaaf jechaa gootee harkaan kafaltaa fi warroonni sheeka tumtanii bakka kanaan geessanii namni sheeka tume nama arifoo tume ta nama yookaan faraan tume jechuudha tuffiitee isanii tuffuma teenya kan sheeka miidhee bakka kanaan geessuudha taratti isin hundi nu dhuftanii yoo isin illeen siree manaa akamaa ta'e isarra ciibsitan tanarra ciisuu baattanii wanni namni yaani nama jee deemee nyaatee dhuguuf takkan jirtu jechuudha nama sidee dhoyitee irraa kafalatta isinilleen bakki sheeyni dhufe kun isin hanqatteettanii hiyyaadinaadha warri sheeka kana gootanii warri haftan jechuu warri haftanii nuti najaa baanee jirra ettanii ifeeydan bakka kana dhuftanii ciisuun keessa waan hin oolamne ifirra caqasaa yoo biyya tana keessaa baatan nasiiba keessanii yoo biyya tana hin baane immoo tolchitaniiti eeggattan jechuuf haraqaan ta'e isiniif deebiti inshallah hordoftoota keenya du'aatii isin cinaa dhaabbadhaa rabbii humaan golanii maatiin isaatii fi jaartii isaatii fi ilmaan isaatillee akkanaan quban qabanii ani abbaan keenya fayyuma qabaanumaaf dhufa quba qaban ijoolleen daa'ima waan ta'eef rabbi humaan godinii jaatii du'aatii isaanii cinaa dhaabbadhaadha. Sana akkasuma maaliif jennaan wallahi ammallee ayyan tana shakkii godhin maaliif jennaan haqamnees haafes fayyisaa foonaan ibsheeticha wallahi hordoftoota keenya akkaan manni nama jedhamu garuu guyyaa jirtichaa fi hanaan qabe wallahi lubbuun jiraachuu waan akka sheeyni ciise kana ciisuu miti bika sheeka geessuu kana san isaan yoo dhayne ani namummaa hin qabu tolchee bareechin isaan geessisan garsiisan mas tolchee bareechee maaliif akkana jettaa yoo fayyadataa ture gosoota keenya namni har'aa tana nama musliimaa sheeka nama gartee nama kanaaf jennee dogoggoruu waan takka naa jenna moo kanaan akka sheeyni isii maallaqa nama gaafatee siirii nama godhu san nama godhu gafeeti akka akkas ta'u san feete moo maaliif akka sheeka kana akkana goote waan ajaa'iba sitti ta'a sheeka kana maaliif akkana godhuun ishee barbaachisa sababni isiin akkana gooteef sanoo maal irraa qabdi miskiin inni kun maatii qaba maatii isaatiif jireenya isaa jiraachuu dadhabeeti miti namaaf jeeti quuqamaa namaatiif malee dantaa isaatiif gartee miyyoo gartee maatii isaa taate kanaa waliin jiraachisuu danda'a har'a tana akkana godhanii fi nagayaan ta'anii hirkee qoblaatiin hojii jiraatanii seejicha biraas deeqxee warra isaan akkas godhe san immoo kaan harkaa qabna warreen hafillee warreen islaamaa hafillee wallaahi inshaallah biiznillah bika sheeyni ciise kanaa miti bika sheeka geessu ni hattan numa deeta jaalattanis jibbitanis bika sheeka geessu ni hattan abadan numa deeta tana muraa yoo ammoo lubbuu nama qabaatan takka sanduuqa qollofadhaati takkaan deema bara silaana meetu ni beeta eega kana gootanii maaliif darbitanii deemtan yoo dhiira taatan maqaa dhiirummaa baaddatanii deemuu osoo hin taane dhiirummaa guutuufi qabdan silaa taatan amantiinis qabannan teessanii mana eeggatina maaliif darbitanii fiidan maali wanni darbitanii sheeka dirree ajjisanitti amma kuma dhiiraa kana silaa gargariin baan ofirraa baaddachuu baattanii bara jechuun isaan maallaqaan bitamanii miree maallaqaaf jecha lubbuu teenya hin dhabnuu waan jaamuutu cinaan tokko isaan duubaa qabamnaan attoon akka isaanii sheeka bakkuma itti akkas godhu jiranitti dhiisanii baafatan malee waan biraatiif himsii galee. Sinaa guyyaa san wallaahi foon keessan isin jirreeti maal isin sheeka miikaa itti hiidanii walitti urbeessanii keessanii foon keessan miikatti isin guurreeti hejjefanii akka hejjefatti miikaa sanitti isin guurre wallaahi billa islaarra ta'e isin sheeka goota san caalaa goone isin irraa kabalatu garuu gamal ammaas hin dabarree barra ammaas hin madeessi ni eeggatti inshaallah akka sheeka gootanii miti isin caalaa yoo isin hin teenye ani addaan hin lafatin akka man dhalaa hundi keessan takkaan keessan isin ajaaboodhaaf isin keessan abadan waa ani isin qabe waa aariif harka buutanii kana booda anumma qofoo fi kamisa uffadhee isin hojii duuluuf hin deema wallaahi bara amma ani isaan bantaa mita isaanii tashachaati hanaani warra hafisanii
tokkoon isaanii dhiisee hatta warreen gartee waan kana keessa harka qabanillee tokkoon isaanii kuntaa. Egaa sheekha tokkan fi finno kaasanii mire. Nuti yeroo dura eenyutu dubbate namni isaa maqaa dhahee jira. Jiru. Sheektichi naamusaan nagee mana isaa dhaqee aarifu doon kun jiru qabanii eega kana godhan eega tanaan nu dhufan kanaan waan feetaa gootu nuti nuti neen sheektichi ishii rabbiin ishee ol gaafatu inni diifne eegammoo sheekticha nuti fuunee dawaa itti nu godhi jennee fidannee akkana gootan ani wallaahi namni sheekticha tokko akkana mana tokketti namni sheektichatti harka laatee akka waan nama har'a dhukkubbii sheekaa akka waan dhukkubu takkatti hin furan tumisi sheekaa tun akka waan tuutaniitti hin furan sana akkasuma sheekaa sheekaa rageessan akka waan rageessaniitti furan garuu yoon an tolchee bareechee sinirraan kafalle ani waan hin maqaa dhiirummaa baadhadhee deemu abadan qofa ofirraa baasee maal jaabar maaliidhaa kan jirtoota qofa baasee wanti uffadhe jaa miti ani qofa ofirraa baasee jirtoo uffadhee deemu na laalaa kanumatti yoon an tokko keessanii sinirraan kafalle mataa keessanitti garuu hin haftu kanatti abadan inni sheekaa akka yaa'etti wallaahi gubaa gataa jira abadan shaddu billahi kafanna qofa dhiiga sheekaa waa kanatti lafa inshaallah guyyaa ta'eefu guyyaan harka seenateefu turti malee jaala ani maarree ba'uu noonu jaallee akkasii isinis turti malee nu harka seenuu keessan abadan hin lafa jaalattanis jibbitanis ana gubaa gataa sammuutu sanitti sila warri sheeka miidha tolchee bareechee galtee yoon ani sinirraan qaban wallahi akkuma isinii qofoo isinii baasee maqaa dhiirummaa isinii diisee shiita uffadhee dhalaa hojii shaaraa irratti shiita uffadhee dhalaa hojii shaaraa irratti qofoo isinii diisee maqaa dhiirummaatti isinii diisee yoon kan isinirraan qaballe ani addanii natti maanaa qabadhaa hangarumaan isinii jaallata. Akkasitti hordoftoota hojjetoota keenya karaan akkuma isiniin jechuudha. Inshaallah tolchee bareechine jechuudha irraa kafalla. Isinillee komantii jalatti ilkee sheekarraa cabsan irraa cabsaa jechaa turtanii sun waan hafa qabu miti jechuudha isin jechuu baattaniis amma asuma ganama subii finne jechuudha namni faxara nyaatillee hin jiru jechuudha saan qadaa geessee jirti deemeetiin mana galee laaqana waan akka laaqanaa fa'aa godhee as fidaaf jechuudha namni teenya asitti eeggannoo hin jiru waan ta'eef mana galee waan akka laaqanaa godhee fidee fi inshaallah waan isheen irra gahee gisee wuxxeetiin isaa baate jechuudha maalirraa akka gahee viidiyoo isinii mara inshaallah bismillah yoo rabbiin haa laaffise hordoftoota kabajamtoota keenya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.